Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Taansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina. Kallattimaan garmata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Taphataa kubbaa miilaa viidiyoo irratti argitan kana kilaba Noorwiich keessatti arguu hin ooltan jedheen tilmaama. Dhalataa Oromooti yookaan ilma Oromooti. Akka taphataa kubbaa miilaatti akkasumas akka ilma Oromoo tokkotti yeroo jalqabaatiif seenaa addaa galmeessee jira. Seenaan inni galmeessee maali qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola gaggeeffamaa jiru irrattis waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti loltoota mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun hedduu boojee hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan kaaba shawaa fi arsii lixatti lola gaggeeffamaa ture irratti injifannoo adda ta'e argadhe jedhee jira. Guutuu isaa isin biraan gaha. Mootummaan maal jedhe kan jedhus qabadhee jira. Oduu gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo duula hegeree Oromiyaa jedhu guutuu Oromiyaa keessatti labsuudhaan lola loltoota mootummaa waliin guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa ture irratti loltoota mootummaa PP boojee hedduu isaanii gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasisee jira. Oduulee biroollee hedduu qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin kan isin wajji turaan bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajji turuudhaan itti boharaa. Oduun kun oduu akkaan nama gammachiisudha. Mee viidiyoo gabaabduu tana waliin laallee walitti haa deebinu. First of all, I want to thank Kamal Laswana for bringing me over here. You know, it's a pleasure to be here with you guys. It's beautiful to see our community from all around the world and come. Kan isin viidiyoo irratti argitan kun taphataa kubbaa miilaati. Ilma Oromooti. Ilma Oromoo yeroo jalqabaatiif akka seenatti tapha geeba kubbaa miilaa addunyaa irratti hirmaatedha. Maqaan isaa Ali Ahmad jedhama. Ilma Oromoo yeroo jalqabaaf seenaa adda ta'e kana galmeessedha. Taphataa Ali Ahmad maatii Oromoo irraa Kaanaadaatti kan dhalate lammii Kaanaadaati. Guyyaa kaleessa yookaan kaleessa galgala garee tapha kubbaa miilaa Kaanaadaa waliin tapha geeba yookaan waancaa kubbaa miilaa 26ffaa addunyaa irratti hirmaatuudhaan taphatee jira. Oromoon taphataa kana garee tapha kubbaa miilaa Kaanaadaa keessatti arge hedduu gammadee jira. Ali Ahmad waxabajjii 10 bara 2000 maatii Oromoo irraa Kaanaadaatti dhalate. Achuma Kaanaadaatti kilaba Torontoo Oromiyaa jedhamu keessatti taphataa guddate. Osfaanafis garee isaa yookaan kilaba isaa bakka bu'uudhaan taphatee jira. Kaleessa galgala immoo tapha Kaanaadaan Boosniyaa Herzegoviniyaa waliin taphatte irratti tapha geeba addunyaa kubbaa miilaa 23ffaa irratti hirmaatuudhaan Kaanaadaadhaaf taphatee jira. Ilma Oromoo yeroo jalqabaaf geeba tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti hirmaate ta'uun seenaa galmeessee jira. Baga gammadde jennee ni jirra. Oromoon hundinuu gammadeefii jira. Oduun itti aanu Itoophiyaan gaazexeessituu Faransaay takka biyyarraa ariitee jirti. Gaazexeessituun Faransaay kun gabaasaaf gara naannoo Tigraayitti erga imaltee booda kan ari'amte jedhamee jira. Maqaan gaazexeessituu tana Ogistiin Foosiilii kan jedhamtu yoo taatu ari'amuun gaazexeessituu Faransaay kun qeeqa guddaa kaasee jira. Abbootiin taayitaa Itoophiyaa baatii kana dura gara Tigraayitti imaluudhaan gabaasa dhiyeessuu ishee hordofee hayyama hojii gaazexeessummaa fi akkasumas kan jireenya gaazexeessituu yookaan oduu gabaastuu lammii Faransaay kan gaazexaa Kaatolikii La Croix keessa ittiin hojjettu haquu beekamee jira. Ari'amuu gaazexeessituu tanaan wal qabate Itoophiyaa salphina jedhamee jira. Namoonni hedduun Itoophiyaan kana godhuu hin qabdu. Itoophiyaan ammallee hariiroo cimaa Faransaay wajjin qabdi waan ta'eef akkasumas wantoota hedduu Faransaay irraa waan argattuuf kanatti gufuu ta'a jechuun hedduun yaadatti kennanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaan labsii haaraa fi wal falmisiisaa ta'e raggaasiftee jirti. Labsiin haaraan kun konkolaattota kotorbaandii fe'anii kotorbaandii waliin qabaman guutumatti konkolaataa fi meeshaan isaan fe'anillee mootummaaf kan galchu kan hayyamudha. Yookaan immoo meeshaa kotorbaandiitii fi konkolaataa meeshaa kotorbaandii kana fe'e mootummaadhaaf galii taasisudha. Mootummaan PP labsii kana labsuun yakka konkolaattonni dalagan yookaan raawwatan hir'isuuf yaadetii yoo jedhu abbootiin qabeenyaa immoo konkolaataa bitanii konkolaachisatti yoo kennan konkolaachisan hojii yoo arge ittiin dalaga. Hojiin kun immoo kotorbaandii ta'aa fi hin ta'u
wanni inni adda baasuuf dirqamu hin jiru hojii argannaan hojjetudha. Kan warafamuu qabu yookaan immoo dhaalamuu qabu qabeenya kotorbaanditi malee konkolaataa miti jechuudhaan kan dura dhaabbatan. Hedduun immoo labsii beekan dahoo godhatuudhaan konkolaattota abbootii qabeenyaa irratti shira shiruu ni danda'u. Kun immoo hamaadha jechuudhaan labsiin beekun akka fooyya'u kan gaafatanillee jirani. Oduun itti aanu magaalaa Finfinneetti gabateen yookaan taargaan konkolaataa haaraan hojiitti hiikamee jira. Gabatee yookaan taargaa konkolaataa haaraa kana baasuuf qarshii guddaa gaafataa kan jiru ta'ulleen ifoomee jira. Qarshii guddaa gaafatuun isaa kun immoo qeeqa guddaa kaasee jira. Gabatee yookaan taargaa konkolaataa tokko baasuun hanga qarshii yookaan birri 60,000tti kan gaafatu ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa kan ifoomsan yoo ta'u, inni kun gara doolaaraatti yoo jijjiiramu gara doolaara 350 oli jedhamee jira. Gatii gabatee yookaan taargaa konkolaataa biyya keessaa kana kan biyyoota birootiin wal bira qabamee yoo ilaalamu kan Itoophiyaa kun akkaan ol ka'uun beekamee jira. Akka namoonni tokko tokko miidiyaa hawaasaa kanarratti qoodanitti biyyoota tokko tokko keessatti gabatee konkolaataa kan duubatii fi kan duraa gatiin isaa doolaara 5 hanga doolaara 10 kan gaafatu yoo ta'u, biyyoota tokko tokko keessatti immoo doolaara 25 hanga doolaara 60tti illee kan itti hojjetamu akka jiru miidiyaa hawaasaa kana irratti miidiyaaleen hedduun qoodanii jiru. Itoophiyaa keessatti immoo hanga doolaara 350 fi sanaa ol gaafatuun isaa immoo akkaan qaaliidha jedhamee jira. Biyya qaala'insa jireenyaatiin waddamaa jirtu akkasumas rakkoon garaagaraa itti hammaate keessatti mallaqa hangana ga'u kana baasuun ulfaataadha jechuudhaan mootummaan keessa deebi'ee akka ilaalu qaamonni hedduun yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola tibbana haala adda ta'een guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti injifannoo argataa jira jedhee jira. Kalee fi har'as lola cimaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessuu beeksisee waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun loltoota baay'ees booji'uun mooraa waraana mootummaa hedduus barbadeessuun yookaan hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa waxabajjii 12/2026 zoonii giddugala Oromiyaa kaaba shawaa aanaa dharraatti loltoota mootummaa waliin lola guddaa gaggeessuu beeksisee jira. Aanaa dharraa ganda ceekaa fi ganda saalaa jedhamutti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Bakkoota kanatti waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana PP irratti haleellaa raawwatuun loltoota hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti kan dhaqqabsiisee fi hedduus kan booji'e ta'uu beeksisee jira. Haleellaa raawwatame kanaan 65 ol addunyaa kanarraa kan godaanan 50 ol kan madaa'anii fi akkasumas loltoota PP 8 jiratti yookaan fayyatti booji'e jedhee jira. Lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse kana irratti meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaaleen hiikkate AKM 40, rasaasni AKM 3,000 ol, rasaasni PKM 2,500, raadiyoon qunnamtii 3, uffata waraanaatii fi meeshaalee biroollee hedduu hiikkadhe jedhee jira. Haleellaa aanaa dharratti loltoota mootummaa irratti raawwatame kanaan kaabinoonni mootummaa akka arrifatu odeeffannoon nu gahee jira. Mootummaanis lola aanaa dharratti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame booda haleellaa diroonii raawwate jedhamee jira. Haleellaa diroonii raawwateen namoota nagaa irratti miidhaa kan dhaqqabsiise ta'uu odeeffannoo achirraa nu gahee jira. Haleellaa raawwateen namoota nagaa 2 yookaan qonnaan bultoota 2 lubbuu galaafatuun odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Akkuma jirutti ta'ee guyyaa kaleessa haaluma wal fakkaatuun kibba baha Oromiyaa Arsii Lixaa aanaa Gadaba Asaasatti lolli cimaan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuu isiniin geennee turre. Lola gaggeeffame kana irratti miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti dhaqqabu odeeffannoon nu gahee jira. Akka odeeffannoo dabalataatitti odeeffannoo achirraa arganneen aanaa Gadaba Asaasaa ganda Hulluuqqoo magaalaa Hulluuqqoo jedhamtutti kan argamu mooraa waraana mootummaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo itti seenuudhaan barraaqana haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun hedduus booji'u odeeffannoon nu gahee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa achitti raawwatame kanaan loltoota PP miidhaan lubbuu irratti dhaqqabe 60 yoo ta'an ajajaa 50 loltoota PP dabalatee 25 madaa'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kan booji'e immoo 13 jedhee jira.
Akka odeeffannoon dabalataan nu ga'e ibsutti meeshaalee waraanaa hiikkatames hedduu yoo ta'an AKM'n 29 PKM'n tokko meeshaalee waraanaa biroollee hedduudha jedhamee jira. Dabalataanis lola ture irratti kaampiin yookaan mooraa waraanaa PP magaalicha keessa jiru guutumaan guututti hojiin ala taasifamuu fi magaalattilleen guutumaan guututti waraana bilisummaa Oromootiin to'atamu odeeffannoon dabalataa ibsee jira. Lola bakka kanatti gaggeeffameen wal qabate rifaatuun uumamus PP'n humna dabalataa garas ergite jedhamee jira. Har'as lolli kibbaa fi akkasumas lixa bakkoota garaagaratti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuun beekamee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Oduu gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo duula hegeree Oromiyaa jedhu caamsaa 29 irraa labsuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa tureen loltoota hedduu boojee gara maatii isaaniitti gadhiisuu beeksisee jira. Loltoota kanneen gorsa kennuun gara maatii isaaniitti akka deebi'an kan taasise yoo ta'u kunis kan ta'e lixa Oromiyaatti viidiyoo gabaabduu isii qabannee jirra. Duula hegeree Oromiyaa jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa tureen loltoonni mootummaa hedduun lubbuu dhabanii jiru. Kunniin warra carroome. Warri carroome immoo har'a kunoo gara maatii isaaniitti gaggeeffamanii jiru. Kan nama gaddisiisu garuu warra achiin hafedha. Maatii isallee guddifachuu osoo hin danda'in ofillee baasuu osoo hin danda'in lubbuu isaa dhabee jira. Isaan kanneeniin lubbuu keessanii haftanii gara maatii keessaniitti deebuu keessaniin baga gammaddan jennee ni jirra. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa mooraa waraanaa mootummaa gadhiisuun bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraanaa bilisummaa Oromoo dhufaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tibbana haala adda ta'een bakkoota garaagaraa irraa lakkoofsi hedduun gara mooraa waraanaa bilisummaa Oromoo dhufuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraa irraa loltoonni mootummaa hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraanaa bilisummaa Oromoo dhufan jedhee jira. Muraasa isaanii viidiyoo waliin akka itti aanu kanatti isinii qabannee jirra. Isaan viidiyoo irratti argitan kun hidhannoo isaanii guutuu waliin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan harka kennatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simatee jira. Inni kunis akkuma fuula dura isaatti argitanitti AKM 2 qabatuudhaan inni tokkochi jechuudha. Mooraa waraana PP gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufe yoo ta'u dinqisiifannaa argatee jira. Akkasumas simannaa gootaa simadhe jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Inni viidiyoo irratti argitan kunis haaluma wal fakkaatuun hidhannoo guutuudhaan mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufedha. Haaluma argitan kanaan simannaan ho'aan taasifameefii jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.